إما نبي سارت أنيون ولي قال فالمين الإسلام ما كيست حديث في القرآن قبّا نبي ثاني ربنا كانوا تيمت جت ربي كل سبا في فكين أمن خاتي دبلا مفر عرفمون إن دابن القرآن الرتي نبي ثان وصو إن دوين ربي دندتي ساتين جرا ساك في فودة أك في فودة تي ربي نتيمير خان أمانون هجي إسلامون داتي توكو أكسيت أماننا أكسيت برسيف الناس أكسيت برسيف الناس إني كرو مكة إسلام دوتي نبي ثان دو إجرا خجوا وفهم غوتة دوسا نتيم إنه كنا متى إسلامات إنكو سورة كن يكما يسوع من مرتي مجلسني أورومياتي في فدرالا كابتي تكتي تناني ما تبرون دندان توك هاي حبي ويا ولا مربع اوكي لما تنجون كمان كوي غانم بيتا كابتي لي امزارت همت امزارت بنودي مكو فاني ماما توك باي ساو دي كول كبا كوي رقمتي كوي رقمتي كوي لما فا أكنتي مامي أكتي براني أكتي برساق روف أكتي برسي سوتين مخيستي بوسي تو كسب براتة رونغي سي برسي ساجرا مالا سوي تسا وارونغي براتني هاي مالا سوي تسا مالي بقى يا يسوع تنمد لكنان ما يكير ركبي وان هما تهمزة ربنا موديم والدراك والدراك هما اوكي تسكبا هما تهمزة ربنا موديم نقبان سيما هما تهمزة درا غافي سيغافن تنبود ربنا تنبود غافي نتنغافة تجرتا بدين همزة مالي دا بدين سترسا غرفا هاي بدي إساءة تغيبا دوغاسي فيني مولي ميديا رجراني أغر بدي إساءة دي ترسا دي بيتا خبر بدين فيني منيرة تنجا دبال مين دوغات سكوند مسود دم ناكني دبال منيرة تنجا Osoon himne bakka si jalaa goona dabbaan. Bari jakkasa fituu hin jeejer. Haafitatu dabbaalin naansa. Thank you. Rakkoota kallee hunga bu'aa fitannu. Oge sirri dhaggeeffadha. Qabxiin tokkoffaan Hamzaa Habashiin takka Hamzaa Ibrahim yakkamaa ittiin ta'uu danda'u akkaataan inni itti waa'ee Iisaa ibse dogoggoraa fi afanfaajii maqaa Islaamaatii fi uummata Islaamaa wajjin wal qabatudha. Kun wanjala seera mootummaa Itoophiyaatiin ni gaafatama. Isaaf ammoo majlisni Oromiyaatii fi majlisni Federaalaa yoo dhimma amantaa Islaamaatiif kan dhimma amantee himata kana banuu qaban. Tokko. Lammaffaa. Ani habashiidha jeebalee nuti habashiin jenne. Waay yaa rabbii kiyya na dhaggeeffattamoo ooyi. Lammaffaa. Raadiisa dheeraa nutti himu jirta arsii dafee bitaan jirre. Deem yoo dadhabde deem wabii yoo dadhabde deem. Qabxii lammaffaa. Waa'ee khaabaarratti waan hadiisaa fi quraana keessa hin jirre tan nuti hin barsiifaminii fi takkaa nuti barsiisuufis hin teenye khaabaan diigamuuf hin jirtu namni diigu hin jiru jette afaan guutatee sagalee isaatiin baasee dubbate. Tokko inni kun diigamuudhaaf akka taa'u diigamuuf akka yaalamu barraa'ee jira rabbi irraa dhufe mormamuu hin danda'u kun afaan faajiisa lammaffaadha. Tokko lama sadaffaa. Eessa rabbi irraa dhufe dabbaan? Rabbi irraa hin dhufne hin sobiin dabbaal. Hin sobiin rabbi irraa hin dhufne. Hin sobiin. Sheekha guddaa isin TV Islaamaa irra beektaniitu as qabadii. Qoy khaaliki je qoy ani mana kana keessa sheekha guddaa isin TV Islaamaa irratti beektan ka hoggaa inni as ba'e isin hundi rifatu deesanii namatti jira baay'ee. Wan namni tokko rifatu sheekuma keessan asnatti afte. Tani sheekha kee. Kaasaa jirru agandaa miti yookaan kan irra gabbotanii yaadanii yoo wal dhageeffannee gaadaa wal mormine mucii qabaddaa atti carraa nageessin ga'u dubbaddaa ta'uu baannaan. Assalamu alaikum. Amma bakka qoosan bira kunne jirra bakka bu'aan bakka waca laa fi ilaalcha gaarii qofaan haasofne malee hoy ijoollee tiriin haasofne amma kunne bakka san bira kan hubaddaa. Kuni wanjal. Qabxii sadi sitti meetiin jira. Qabxii isaa faraffaa. Wanni rabbi biraa dhufe quraana qofaa akkaatummaan inni itti bifa tuffiitiin daawotii, sheekotii, ustaazotii, beektoota Islaamaa warroota silaa hadiisa keessatti yaadni isaaniitiif dubbiin isaanii fudhatama qabuu fi namoota gochaa fi jecha rasuulaatti dhiyeenya waan qabaniif achirra dhaabbatanii waan takka murteessan nama walitti qabamee murteesse waan jiru jechuu qofa osoo hin taane bifa tuffii ilaalcha gabbu'aa ta'een kaase negatiivilii Hamzaan Habashaa Hamzaa Ibraahimii amantaa Islaamaatti qooseet laaqeet qushaasheesse. Kanaaf Hamzaan saatii ammaa kanatti yakkamaadha. Ammoo majlisa Oromiyaa warri jaamuu fi majlisa Federaalaa warri jaamuu fi warri dhimma uummata Islaamaatiif fi dhimma Islaamummaatiif biyya Itoophiyaa san keessa jiran hanga saatii kanaatti himata kana banuu dadhabuun isaanii
Hamza Ibrahim nama jamu qabanii to'annaa seeraa jala oolchuu dhabuun isaanii dadhabinni jaarmaya amantaa bakka bu'u biyya san keessatti dadhabina isaa akka jiru nutti mirkaneessa. Okay, dabbal galatoomii kaa. Kanaaf qurcaarraa yaada fuudhamanii qurcaa sun Qurcaarraan fuudhanii isa hundumata daqiiqa tokko ittiin deebi'u natti kan ni gaan daqiiquma tokko. qurca gubbaa gad Dabbal fuudhamu dhumarratti jechuun laalla dhumarratti Qurcaan naaf kennaa ayyee galatoomii. Qurcaan sifiin kan naa jiru qoy. Jaal qurca. Gaara mul'ata. yoo fudhattees fudhadhu qurcaa. Gin gaarri mul'ata akkaataan deemaa jiru waan sirriitti. No, ani yaada kiyyaan ibsadha. Uumaa sirrii ta'uu hin barbaachisu. Dhageeffadhu dabbaali. Ayya. Hamza Ibrahim akka nama tokkootti miidiyaa irra dhufeetti yaada isaa beekumsa isaa kenne. Ani akka nama tokkootti waan inni jeesan jala deemee laalee approve godheetiin jira. Maaliif jedhi? Quraana dura tokkoffaa quraanaan deemna. Hamzaan wanni inni muuziqaan haraamii miti jeef dhorgaa ta'uu mala haraamii miti jeef quraana keessa hin jiru. Fiiganiiti hadiisa keessaa si fidan. Hadiisa jechuun histoorii namni katabe obboleessa kiyya hin gowwoomin. Histoorii namni katabee akka ifii fedhutti waan san akka ifii taatuutti katabatan. Kana jechuun quraana keessa yoo hin jiraanne namni tokko waan fedhe godhachuu danda'a jechuudha. Talammaffaati. Iyesuus du'ee ka jiru. Iyesuus du'ee duubaatee sanii walumaan laallaa yoo dhufe amma nuuf fidaa nu garsiisa galatoo. Tasada afuraffaati. Ammoo duulchinsa akkanumatti Hamzaan maaliif baay'attanii majlisaa fi federaala jettan kun tokkoffaa Itoophiyaan fiqiraan hin bultu majlisni Hamzaatu isaan bulcha dhugaa dubbachuuf tokko haa takka godhuu hin danda'u. So saniifuu asumarraa iyyaa oolta mataan kee dabbal sheeka keessaati jettu kanaas gaffidiitii ragaa quraana keessaa waan isa mormitan kana Hamzaa mormaa malee akkanuma jetteen mataan hin dhukkubsina galatoon. Okay, yaada kan kee komentii uummataa dubbisu jiraate komentiin uummataa guutuun sarrabsu jira yaadni kan kee dulloomaa dadhabaa fi gabbuwaadhaa hin bitamu. Carraan lammaffaan na fakkaata. Hamza carraan malee ganna muudin dabbal. Wabiidha. Bajii anaa si masirritti. Carraan lammaffaan na falmata isteep tarataraan deema. Okay, wabiitti bu'ee jettuuf. Ani akka wabitti akkaataa itti Hamzaan intarviisa irratti dhiyaate na gammachiisu baatullee garuu wantoonni inni haasee kun akkaataan konfidensiin inni itti ragaa wal qabsiisee yoo ragaa qabaatan natti fidaajii ammarraa deddeebi'ee haasoo jiru kun hedduu akka inni isa dinqisiifadhuu fi nama ifitti amanee haasa'u akka inni ta'an irraa hubadde silaa wanni godhamuu qabu akka yaada kiyyatti yoo dhugaawwan inni haasatuun dogoggora taate muuziqaan halaalii ishee inni juuqas bira taa'u yoo taate amma Hamzaan nama aktiividha yeroo hunda ishee irra godhanii akka haraam taate fi akka halaal taate ragaan amansiisuu danda'uu qaban turan. Taka'aba immoo quraanni hin jenne quraana keessatti rabbiin an quraana kana keessa waan takka waan hambisee hin qabu jee quraana kana keessatti muuziqaan haraami gartee kaabanni diigamtii rabbiin quraana keessatti hin dubbanne yoo dubbate as baasadhaa jeet konfidensiin as beeyase kun jechuun waan nama aarsituun qabdu yoo wanni haasatuun soba taate as baasaniituma wanni kun akkana jee bakka tan inni kijibdee Hamzaayyanii kijiba isaa miidiyaa irratti fidee miidiyaa irratti itti muranii galchuudha. Wanni hidhaa fi jinniin nama keessa hin jirtu ammas wanni akkanaa fedhu namni wallaala raasaa wanni nama hiisusillee hin jirtu jechuudha. Kanaafuu bifa ragaatiin yoo haasa'an bareeda. Yaadni kan kee guutumaa guutuutti bitamaan jiru namni guutuun si mormee si arrabsaa jira galatoomi ulfaadhu wabii ayya falmataatti fufi ragaa wajjin deemate immoo waa amantaa waan xiqqoo beektuu fi ragaa wajjin nukkan wabii atilleen kuftee jirtaa yaadni kan kee uummata tokko nam takkaaf illee qinfamne yaada dulloomaa kaaftee atilleen falmata go. Jalqaba irratti Hamzaan yoon ifa waan Hamzaa dubbanne Hamzaa jechuun daangaa dabre fakkeenyaaf ragaa qabatamaadhaan haasa'uu dandeenya. Uummanni asirra jiran akka gaara mul'ata ammaan tana akka seera cabsanii nama arrabsan sheekootiin sobduudha akka jee sheekootii guutuu arrabsee kanumaanuu himanni isarra banamuu danda'a isa mataan isaa. Hamzaa Ibrahim immoo. Sheekootiin sobduudha. Edmonton Kanaadaa jira koottaa himatan arrabbanaa yoon tokkoon hidhatti isin hin goorin. Angaara mul'ataatii miti. Thank you. Ogu waamee maayikii qabadhu nurra. Gaara mul'ataa mutti qabadhu walii jaarraan gadi jira. Itti fufee falmataati. Hamzaa Ibrahim jechuun Hamzaa Habashiin jalqaba irratti seerri inni cabsee wanni namni maali dhimmi islaamaa himata rabbanuu danda'uun qabxii hedduu jira. Sheekootiin barsiisa sobaa barsiisaa jiran jeela. Sheekootiin yookaan ulamaa'iin barsiisa sobaa barsiisu jiran fakkeenyaaf jeela.
wantoota inni yeroo hedduu dubbate keessaa takkafarratti kan maanta interview irra dubbate laa Iyesus Kiristoos yookaan Nabi Iisaan du'ee jira sheekootiin garuu hin duune jedhaniiti barsiisanii je viidiyoodhaan jira jechuudha bakka biratti gisee gaafatan barsiisa sobaa kana ulamaa'ii barsiisee je takka khabira sirbi haraamii mitii je amantii keessatti sheekootiin garuu haraami jettee barsiiftii sheekootii kijibee je maqaa sheekootiitti ammallee arrabsu jira jechuudha viidiyoo jira hadiisa keessatti mudawwar je gaafa dura mudawwar aadaa arabaati malee mutaalee yeroo deemaan dubbanne caljiirudha maayii gaadhuudha ama hayi yeroo deemaan dubbanne inni hayi mudawwar antana dhibde namni ilmii beeku kamit dhamaa jee nama arrabsa obsa qabaadhu obboleessa kiyya aboo gaara mul'ataatiif wabiin seera mana qiyyaa'ee gaara bisuudhaan bakkitti obsa qabaatanii bakkitti obsan qabaanne ni jira. Amantaa irratti obsin jiru nuti lubbuu teenya baafna amantaa islaamaa irratti jinni gandaa fi gosaa fi maaliif wallahi saayifummaa fi dantaateetiif imamaan lubbuu teeytan dhabda malee dabbal jannatan bitattu wallahi dhiisira koo miti Wallahi beektaa miti jalcha fa'aa nama arrabsu jirtaati sheekooti marraa birattee arrabsu jirta maali? Sirbi haraamii miti sheekootiitu sobaan haraami jee ummata barsiisee je. Mudawwar aadaa arabaati sheekootiitutu kun immoo shaayiree islaamaati je'ee ummata guutuu kana dogongorsiisee je. Dhalaan haydiidhaan salaatuu ni dandeessii je. Dhalaan haydiidhaan salaatuu ni dandeessiti. Sheekootiin garuu gisee haydiin isin dhufte salaatuu hin dandeessu jetteetitti ijoollee shamarran kana barsiifte je. Hay. Qabxiin dillis ni gattarreesse kun waan inni ofii jirra akkana fuudhee tarreessee miti. Innaa sheekootiin tun dogongoraan ummata kana barsiisu jirti jeeti ulamaa'ee gurguddoo bar gaara mul'ataa ta'uudhaaf yoo dubbatte Shee Abdulatiif mattaan bar gaara mul'ataate haaramaa keessa taa'ee ummata akkana barsiisu jiru kun. Gaara mul'ataaf ta'uudhaaf yoo nifa akkana godhattu ta'e. Nurraa miti sun. Namni nama keenya doolu nurraa miti galatoo. Gaara mul'ataa hawwamaan hundi bine. Shee Abdulatiif mattaan hin beektaa? Ati keessatti fufee adeeroo asii teetu maal ta'e? Galatoo ati hime bar nurraa miti hin jee. Asii obbooti. Innaa wanni inni dubbatee seera inni cabsu jiru maqaa namaa tanarraa sheekootiin barsiisa sobaa ummata barsiisu jiran sheekootiin garii ifiifuu osoo amantiin hin galiniif ummata burjaajeessanii ummata Sheekha jirra kan hin baradde Shee Jamaal Abdullaa Hassan irraa hin baraddennaan Awa sagaleen kan jiru kaakiyya mokosaati Khalid. Khasaati. Waaqayyotti ergine. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam gurmeessaa welcome. Waaqayyotti ergine bar nuti gubbaarraatti ergine. Carraaqii jaatu badeetiin miidhagde barsa. Koo hin xumura nyaata muratu falmataan yoo xumuru cubaate itti aanta Khalid. Falmataa xumurtee? Galatoomee atillee yaada kanarratti maali ganaa mariidha jirtaa osoo abdaa jibbiteen taane kun mariidha walumaa galatti waliin nan jechuu barbaade. Hamzaadha jaalannaa fi dhugaa dubbannaan waladda. Hamzaan saahiba keenya obboleessa keenya ammoo maalirra dhaabbatee dubbatee ammallee yeroo gartee ulamaa tokkos gartee ulamaarraa haasa'us haala gartee ulamaan tun kabajaa isii qabaattee yookaan akka gartee ulamaan isa biratti waan guddaa takka osoo hin ta'e akka waan darasaa takkatti ilaalee darasuma gartee ganda keessa ooritu akkasitti dubbatee jechuudha. Isa lammataa irratti waa'ee gartee amma falmataa reefu haasee ture sanillee dubbatee jira interviyuu keetti akka laalaan diilleen salaattu sanillee dogongora walumaa galatti namni tokko fakkeenyaaf hadiisaa kana akka waan namnummaan karaa deemu tokko barreesseetti amantii tana yoo nuti kabajne fakkeenyaaf jara kiristaanaa san biratti bifa xiqqeenyaatiin xiqqeessoo osoo hin ta'in bifa xiqqeenyaatiin bifa garteen inni olaantummaa takka namarra beekuun akka namarra gartee inni waan takka haasa'uu danda'utti haasawaa ture. Walumaa galatti yoo ati amantii ta'e kabajji namnillee nama kabaji waan ta'eef Hamzaan bifa san keessatti dogongora fidee jira. Sanumaafuu uummata kana dhiifama gaafachuu qabaan jaana keeyyatti osoo hidhamuu hin qabaanne marraa tanaaf marraa takka xooba gubee. Hitta hanganni hidhaa takka obboleessa keetiin maalirraa argata? Gaafa waan barbaade gaafa dhufa jiran angaafitti hedduun gammada kana dagatiin itti fufu.
Gaafi mirgaati. Isa lammataa abbaan fedhaana jibbu abbaan fedhaana jaalatu haqarra dhaabbateetiin dubbadha. Tooba gubee jettan. Tooba gubuus mirga guutuu qaba. Toomni ka islaamaati miti toomni ka aadaa arabaati. Annamu biyya arabaa keessa jirra. Arabni daansiin taphata. Istiraahatti daansii guyyaa aruuzaa guyyaa daansiidha agartanii jirtan. Toomni huccuudha. Islaamni namni aadaa Oromootiin salaatuu danda'a. Suufaan salaatuu danda'a. Suni aadaa islaamaa osoo hin taane sana aadaa arabaati. Mirga guutuu qaba. If maallaqa isaatiin gubee. Akka Muniiraa Maamadiitiin dubbachuu jira. Lammaffaa irratti hoo ati eenyutu islaamummaa bakka si buufate? Ati majliisa kami? Eenyu as kaaye? Eenyu nu dubbadhu siin jee? Eenyu irra nu murtiisi siin jee? Si galteemma? Liqa mambar kamirraayi? Kamutee kamirraayi? Si galteemma? Yoo taate hoo dura hamzarraa eegalte moo nam meeqamma dura hiite afaan Oromooti? Fayyaa ta'e. Si galteemma? Qallatamanii gaafa fiigaa ta dura gaafi bareeda na gaafatti akka ati na gaafattanuu yaadatumaan ture na gaafachuu keetiifillee hedduun gammadee waan ati gaafatti qallatamanii sitti hima. Ati nama Harargeeti innillee na Harargeedha namni bakka biraa hedduu irratti hin duulu ati isarra maaliif duulta? It's work, it is warning. Kuni dogoggora kufaa dadhabaa dulloomaa fi ekispaartiidha ana biratti. Ani amma Harargeellee miti ifa manaa godhi. Ani maqaan kiyya Dabbaalii. Warra gaara mul'ataallee mitilleedha, Harargee mitilleedha, ani Oromoodha, Oromoo irraa kaafe immoo nama. Nama gaafaan siin jedhu fuulaan adda taanaa, dhalootaan adda taanaa, sanyiin adda taanaa, amantiin adda taanaa, nama waan hin ta'eef akka namaatti haqa dhugaa akka namaatti birtuu qofaan dubbadha. Lammaffaa wanni kiyya hundi yoo ilaalte jettee ammas sadarkaa Oromootti dorgomaadha waan hin ta'eef akka Oromootiin dhaabbadhee ija Oromootiin waa dubbadha malee ija Harargeetiin waa dubbachuu bira darbee hin jira. Mudiin itti wal sossobnetti wal gowwoomsinee gandummaadhaan duullee haqatti hojii adda addaa waliin qabna naaf Hamzaan isaatiin beekna sitti himaa asirra maqaa isaa kaasuullee barbaadu garuu hojii waliin qabna biddeena waliin qabna sanirraan kaafe Hamzaan warra burqaa tirtiraati warra gurawaati bakki dhalootaa keenyallee Harargee keessallee kunne waliin dhiyaata. In just like garuu obboleessa kiyyaati nurraa himiti amma ibsiteeti yaati nurraa himiti kana bira dabru gaafii sin xumura maal kaasuu fedheeti Harargeerra maa duulta kayyoo inuu fagoodha. Naaf Hamzaan gandaa'uun siin jee san gubbaan dalagaa biddina waliin qabna kaasanirraa immoo saayii boggaa takkaa ol bilbila koolidha waliin haasa'uudha. Garuu immoo gandummaan keenya fagaara mul'ataadha. Gandummaan keenya kan Harargee saayibummaa waliin qabnu akkuma jiru ta'ee wanni dhugaa waan dhugaati. Addatti immoo kuni dhugaa amantaati. Hedduu adda fagaata. Osuma abbaa kiyya ta'e ani Muniiraa waan takka osoo nama arsiirraan kan takka dubbadhe ittiin gammadu. Garuu nama Harargeerraa gaafaan akka ta'e dubbadhu ittiin gammada. Because hatti nama miidhuu fi kan nama sakaaluu fi kan nama xiqqeessu nama ganda keetii harka qabuudha malee nama ganda keetii dhugaa himuun waan nama jibbisiisu hin qabu. Dhiira si godha malee. San kanan dagatin. Kanaafi amma itti sababatti dhiyeeffattee harkaan irra qabaa fi irraa dubbachuun isa jettee ati bira takkuma hin qabu. Kanaaf Hamzaas yoo ta'e Aliyyi Abdulmajiid Alii Ahmad Urdee Wadaay Buukoo Galatii Dhaddachoo kana dhalallee osoo ta'e dhugaa yoo ta'e haqa yoo ta'e dhugaattumaan hima amantaa irratti immoo morma hiyyaan laadda kana akkasii naa qabadhu. Kanaaf Hamzaa irraa dubbachuun dhiisu ammatti anaaf Hamzaan yakkamaadha. Qoy gurbee isaanii fitadha. Hamzaa irraa dubbachuu qofaa miti. Hamzaan anaaf ammatti hin gabaabsu gurmeessa hin gabaabsu. Hamzaan anaaf ammatti yakkamaadha. Yakkamaadha wanjala nama harka dhiigaatiin nama seera mootummaa Itoophiyaatii fi heera mootummaa Itoophiyaatiin gaafatamuu qabudha. Kanaaf majlisni federaala Islaamaa majlisni naannoo Islaamaa bakka buutonni itti gaafatamtoonni dhimma Islaamaa Hamzaa Habashii irratti himata banuu qaban seeraaf dhiyeessuu qaban. Lammaffaa ni gabaabsa. Yoo dadhabdan deema gaafiin gaafatameen deebisaa jira yoo dadhabdan deema. Lammaffaa ati eenyu bakka si buufate waldaa maaliitii jaarmee maaliitii amantaa maal bakka buuta? No ani waldaa as miti garuu amantaa miti nama amantaati ani. Nama amantaa gaafaas hin jiru gaggeessa amantaa osoo hin taane miseensa amantaati. Qoosaan amantaatii fi sobni amantaati irra kaamu na laaleessa na dhagaama. Eenyu bakka buutee dubbatta if bakka bu'een dubbadha. Akkamitti? I don't know. These are what moderator. What? No. Maaliif rabbashtan garuu? Eenyu akkas godhe garuu? Ani miti garuu. Okay. Akkuma fedhe haa ta'u. Kanaaf Muniiraa keenya ani waldaa miti caasaa miti kaampaanii wayitii miti waldaa Islaamaa tokkollee miti akka nama amantaa sana hordofuu akka nama dubbachuu danda'u akka nama xiqqoollee taatu namni hordofuutti sagalee kannachuu sagalee uummataa dhageessisuu mirgaan qaba dirqamaan qaballeedha.
Kanaafin ta'ee dubbadha malee amantaan bakka bu'ee hin qabu amantaan bakka na buufatee fi uummanni na filatee asana kaatee naa dubbadhu naan jeen jiru. Sana akkasin naa hubadhu. Walumaa galatti Hamzaan anaaf yakkamaadha anaaf seeraan gaafatamuu qaba. Isa gandummaan maal maal ati jettu gandummaan dhugaan caaltu gandummaan amantaa fi caaltu. Dabbal next daqiiqaa 10 fudhadhaayyee. Gurmeessaa jira. Yes, after gurmeessaa yogguu namni hundi dubbatee booda akkanaan si dadhabe gaa. Thank you. Ayyee fudhadhu. Okay, Anaat dubbataa ta'ee kuma takkaan dubbadha. Jara keenya dhageeffadha. Waa'ee Hamzaa Habashii uummata shororkeessuu fi shororkaa uumuuf kun ajandaa miidiyaa irratti kenname sadarkaa kanatti ol dhufe. Hamzaan amantii Islaamaa xiqqeessaa jira. 100% xiqqeessaa jira. Warra Yesuus bira dhaqeeti warra gooftaa fudhatu achi dhaqeeti haa hadiisni amma 200 booda katabame. Eenyu akka katabee beeknu zubaala darbaa jechuun ture amman tana torbaan 2 moo 3 dura. Amma sadarkaan amma inni itti deemaa jiru kuni waan seetaaf ta'ee gama dabballee mootummaatiin itti kennamee Hamzaan gamana dhufe hanguma takka waccisiisuudhaaf. Amma waan kanaan hedduun gadda sadarkaa federaalaatitti majlisni Oromiyaatis ta'ee biyyaatis hanga namni ulamaa'ii biyyaa beektota biyyaa gabbahee xiqqeessu. Amma kun takkaffaa kijiba amantii Islaamaa irra kaa'uudha. Shamarree heeydiidhaan salaatuu dandeessii jechuun maal jechuudha kuni? Kun xiqqeenya nuuf siigalee akka Islaamaatitti nama kana mootummaas ta'ee akka Islaamaatiif irraa dhorkuu qabna. Antanumaan jaa galatooma. Aniko astur ananamma. Itti fufi. Ustaz Hamzaa baga nagaan dhuftan sheekha keenya kabajamoo welcome jennee jirra. Qurcaasii jiran fakkaata namni dubbatanii ani gaafii gaafatame deebisee amantaan anaaf. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Salaam Waalaikum warahmatullahi. salaam. Ani gaafii gaafatame deebisee amantaan gandaa olii, amantaan gosaa olii, amantaan saayibugmaa olii, dhugaan ammoo hundaa olii yen jira. Yaa dabbal galatoome noohimte dabbal galatoome qurcaatti fufi nalistinana. Walumaa galatti Hamzaani waa baay'ee dhalaaqe. Hamzaan wanni inni arraa miti gaa arra qofaa miti Hamzaan eegee Hamzaan abaramaan amma dhufee gubbaadhaan horee jechuudha. Kanaaf Hamzaa tarkaanfiin bareedaadhaa fi sirrii ta'e isarra fudhatamuu qaba. Laazim wallaahi. Maata beektota kabajee yoo dhuunfaadhaan ammoo ajandaa dhuunfaasaa uffate rakkoon qaba ajandaa dhuunfaadhaati haa uffatu. Ajandaan dhuunfaa rakkoo amantaa kana keessa dhageeffadha. Mootummaan Hamzaa dhorku hin jiru. Hamzaa uummanni Islaamaa ofirraa dhorku qaba. Because mootummaan isaanii itti kakkannaa jira. Tanachuma jedha dabra. Qurcaa galatoome ani Ustaaz Hamzaa baga dhuftanii maaliifi waa'ee akka nabii isaan ta'ee fi waan kaabaa jaamte sanii fi dhalaan osoo lakki dhagay dabbal tanabiisaa Hamzaa Shejaabir darasaa isaan gaafachaa jira bare gurmeessa Hamzaa gaafanneeti kan hunda irratti akka inni nu ibsu barbaadna ifa manaa godhe maal sheekhaa fi darasaa maal gaafata gaafii lakki gaafata waan hin gaafatu naaf beekamaa rakkataa jedhis Dabbal gaafii ammarraa kaaftee gaafii feete na gaafachuudhaaf hiriidama qabda. Gaafii sadiin gurmeessaa gaafadha. Fayyaa ta'e. Ulfaadha. Gaafii sadiin gurmeessaa gaafadha. Ayye. Waan nabiisaa waan naaf dabbal kiyyoggota naaf gaafii sadi gurmeessaa gaafadheetiin manaaf gaafii kana abbaan fedhe gaafii na haa gaafatu. Gurmeessaa gaafadhu nama 2,400 irratti Hamzaa Habashaan raayyaa ittisa biyyaatu isatti kannee jette. Evidensii ni qabdamu kanuma firraa ragaa ni qabdamu kan. Lakki raayyaa ittisa biyyaan jenna Raayyaa miidiyaa jedhe. Raayyaa ittisa miidiyaatu thank you. Waan kana akka biitiitti kannite waan kana uummataan jeeqi jettee evidensii ni qabda ragaa gahaa. 100% malee. Hayya as baasee ragaa. Waggaa tokko obsimina beekara kana kanneen. Jechuun nama 2,500 irratti maqaa wal balleessuun gaarii gara fedhe. Amantii Islaamaa maqaa balleessu jira Hamzaa Ibrahim maqaa balleessu maal amantiin jenne ta amantiitti deebina gurmeessaa amantiitti deebina habiibi amantumaa hin jenneen mootummaatu Hamzaa Ibrahim ergee uummataan jeequ jira waan jiru evidensii ni qabda ragaa. Evidensiin guutuudha. Hai kana gede
Hayyee evidensii qabatamaa natti as kan gaha haasawwan fadhu beekaa ragaan fadha. Haasawa babbareedaa haasawuu dandeenya ragaa qulqulluu amantii dhiise amantii wal gaafanna. Go gurmeessa. Go. Hamza Shejjaa biratti deeggaraa biyyiiti. Hamza Ibrahim falmuuf ta'e maaliif masala? Ani gaafii si gaafadhe. Wanta kan sitti hima. Araarsoo galti gaaruma. Alaal suuraa rabbiin siin uummata fatana jira beektee amma xiqqishooti gabsi. Ammaas Hamza Ibrahim dabalatee. Gaamiiti ya deebisaa yoom qabaanne rakkoon qabu bira kun na gurmee qiyya abshira. Ansiin fatanu jira jinniin fatanu jira tanan jenne ragaa gahaani qabdaa maqaa namarra keesse. Ragaa bar paarlaamaa keessa maal godhu jirtan jee gaafa biyyi lolu sii galee dhageenya gaatana Hamza Ibrahim. Hamza Ibrahim maal godhu jirta jee loleeni. Hamza Ibrahim dhageeffatu siifii nima. Hamza Ibrahim akkanii fi takka gaafa dura inni dura mudawwara gube san inni wanni inni gube mudawwara gubuun rakkoon qabu bar sa kun wuccuudha bar. No ustaza kuno Hamza ni fejira bari gurmeessa namzumatu nan jeemi Hamza ni fejira. No Hamza Ibrahim yoonu dhageesse yaada tokkoon kanneen amma dhiyeenya kana miidiyuma tokkotti ol baatee yaada deebii fi wanni takkan kanneen galatoon. Laala wanni ni waan kana jeef jara keenya akkuma feenee yoo ta'u si galee waan takka ta dirqii namarra namni dhiibuu takka fudhachuu hin qabnu si galee abba ana gurmeessa irraas yoo kaan hin fadhu abbuma fedhe irraa yoo kaan hin jaaladhu waan akkasii. Mootummaa ergatee maarree aafi hijiba inni ulamaa irra kaa'u fi hijiba inni rasuula rabbiitii fi amantii islaamaa irra kaa'u mootummaa maaliif dhufa silaa dachii irratti hidhamuu qabaati. Sa ulamaa tamaa sa hojjirtaati. Ulamaan sunuu yakkamtoota gurmeessa. Ulamaa hijiba nama barsiisu jira sigalee heediin salaatu ni danda'amti. Nabi Isaan du'ee hin jiru tana hijiba barsiisaa jiranii jee ulamaa tana ammaati Hamza irraa dura dhageesse an aalima guddaa Nabi Isaan du'ee jee usifidu baran ammaatis yoo raayyaa ittisa miidiyaati jee laalteen gartoo siin jee ni fudhatta. Ani haa hujiin tiyye yoo san fakkaatte hujii abbaa fakkaataa bara. Hai silaa qaxalee kibbachanii amma yoon akkas jeen siin jee yoo nama akkas jee atiin ni fakkaattiin jee akkuma na fakkaatte tokko yoon kee jee. Laal qabamuu amma dhageessisu silaa qaxaa hidhamuu dhabuun isaatu akka waan kana seetaa arabsi bar laal amma bakka harinni deemaa jiru laal harinni deemaa jiru qofa yoo laalteewu kun akka inni isaan keessa jiru 100% ragaa biraa takka. Okay gurmeessaa kiyya taraayyaa ittisa miidiyaa jettu tana nurraa beera kooti. Okay akkuma maqaa balleessiif jenne jaa. Ammaati wantoota inni jeetan irratti waan isa deeggartu yoo jiraate fakkeenyaaf amma laalaan heeyidiin salaatan jechuus dhagaye heeyidiin salaatan jechuus isan deeggaroota akka jee walii gallee Nabi Isaan du'e jechuus isan deeggaroota akka jee ammoo Nabi Isaan deebi'u hin jiru irratti naaf inni karaa tokko jira. Nabi Isaan du'e jaamuun isaa wanni jaamu kana hin beeku. Nabi Isaan gad deebi'u ulamaan kijiba nama barsiisu ulamaa mee gurmeessaa waan si gaafadha. Sheekaa beeka ol bee Hamzaan hidhamuu qaba juusan rabbiin footoo qaba jee kamirraa laaltaati. Hamzaan irra balleesse moo Sheekaa Roobee irra balleesse? Sheekaa Roobeetii irra balleesse. Duuba Sheekaa Roobee rabbiin gartee suuraa qaba jee asirraa haasa'u. Mooraalii Hamzaa anaa viidiyoo harkaa qaba dhagaye. Gaafadhu Zamintura. Akkan jirta nagaa hoo? Raayyaa ittisa miidiyaa waggaa jettu saniin dhaga'u ture. Raayyaa ittisa miidiyaa kun kan siyaasaati moo kan roga amantiiti? Hundumaa. Kan siyaasaati moo kan roga amantii irraa? Hundumaa. Amma fakkeenyaaf raayyaan ittisa miidiyaa walitti jala kutakkafaa Ogga mootummaan siyaasaa takka gaggeeffachuu deemu akka uummanni wajuu fakkeenyaaf ammaan tana waan kana irratti wanni inni irratti hojjetu akkaan hin qajeeloo keessa dhageetti jechuudha. Yeroo fakkeenyaaf mirga faasin mirga waan akkasitti maal dhageeffadhu.
amma Hamzaa Ibrahim wanni amma miidiyaa irra dhufee fi amma akka yaada xiyyaatu kun sii galee kun amma yaaduma xiyyaan haasa'u jira yaada nama takkaati miti fakkeenyaaf amma dhiyoo tana dhoogaa amma yaada xiyyaan haasa'u jiraan siin jee bar. Okay, haya ittiin adeemita gaafii haa fixadhu takka gaafii itti biraan naaf. Namni kun akkuma ta'etti sanuu haa ta'u. Raayyaan ittisa miidiyaa dhimma siyaasaa biyyaatiin wal qabatee warra amma aangoo irra jiru kana ittisuudha. Akkasuma amin. Sadis ta'uu olola adda addaa facaasuu shororkaa uumuu hiikkandummaadhaan nama waliin naquu sii galee amantaadhaan nama waliin siyaasaaf toluu mire. Wanni akkana waan uummata mootummaa gargaaru sii galee. Wanni gargaaraniif maali? Akka isin aangoo irra turtuuf. Akkanumaa mire kana walii gallaara. Lammaffaa na dhaga'u jirtaa miyaasin fayyaa ta'e kabiraa afaan isaa keessaa Hamzaanii sheekotiin ni kijibdii kaja'u dubbatee jira afaan isaa keessatti inumaa adda baaseen seeqan fakkeenyaaf waa'ee kaabaa akka inni itti kaasee haasee dhageesse barsiisa amantaa islaamaa keessa kan jirre akka namni itti hin baratin akka takkaa namni itti dhagee hin beeknee fi waan ulamaan gurguddaan dhaabbatanii morman bifa saniin haasee. Inni kun waan amantaa keessa hin jirre amantaa wal qabsanii himuun amantaa sanii qoosuu takka amantaa san xiqqeessuu jaamaa kun mataan isaa wanjala. Kalamaffaa waa'ee du'a nabii isaa jara kiristaanaa dhalaa qullaa itti ibsan bira taa'ee nabii isaan du'ee monduun eegaa akkaataa inni itti haasee wanjalummaadha sun seeraan isa gaafachiisa. Because barsiisa amantaa keessa hin jiru faallaa amantaa islaamaatti dhaabbatee dubbate. Faallaa amantaa isaatiif yaadni isaa guutumatti osoo faallaa amantaa ta'e akkuma jiru ta'e garuu nama amantaa san keessa jiruuf godheet beekaa amantaa ifiin jeet yaada moofaa fi dadhabaa faallaa amantaa sanii keessa hin jirre akka waan amantaa bakka buutti amantaa san ni hordofe jechaa beekaa amantaa saniiti jechaa waan akkasii haasee kudhe afaan faajii hawaasa keessatti uumuu jaamaa mataan isaatti wanjala. Amma Hamzaa Abashiirraa aadaas hin qabu muufillee irraa hin qabu namni muufirraa qabu warra majlisaa hoggannaganii akka ta'an warra dhimma islaamaatii fi dhimma islaamummaa irraa dubbannaa hanqinaa fi rakkoo fi badii fi wantoota amantaa wajjin wal qabatan furra jennee bakka san jiran hangammaatti qomiin irraa qaban akka dhuunfaatti hawaasni islaamaa bal'aallee qomiin irraa qaba jee yaadu. Hin gorfamaa hidhaan waa hedduu nama barsiisti ni tasgabbaa kara deebi'a. Baxxaqee kuduraalee ni dhiisa baay'ee. Hamzaan amma baxxaqee jechaa jira. Qabaa ganna dhiisaa. Okay, kanaaf hidhaan tartiibatti gooti hidhamee haa tartiiba seenu wanni an barbaadu. Waan reefu Hamzaan kaasee wajjin namni yaada akkasii wal qabsiifte goo jiraatanii sheekaa gobbaa sheekaa roobee minaamin inoo namoonni bakka biraa jiran ka amantaa islaamaa xiqqeessaa turan kan rabbii fi rasuula xiqqeessaa turan jiranii majlisni maaliif warra sanii ani waan isaan hangis mara nan rakkisu. Hamzaanis Dabbaanis Yaasinis eenyus waan amantaa wajjin dogoggora wanjala galasi galtu kaaftee dubbatta taanaan itti gaafatamu qabdaa jee nama naan. Ammoo gaafa sanuu jara sananii nee isaan kana mi'a hidhanii warri yoo jiraate ani san majlisaa beekaa ammoo san seeraaf dhiifnaa walumaan agarra gama dhumaatti gaafa itti gaafa itti deebisee gahee yaadaa waan hafe gurmee isaan itti yaada bulu gurmee itti dabaleef. Oke, Dabbaan keenya akkasii turree jirraan deemnaa naggeetti jiraadhaa. Bilayin keenya Sadiinan watinaa qaabte kana. Kanaaf haasawaa isaa keessa deemnee yoo dhageeffanne hedduun shanii fi jaha baasuu dandeenya. Haasawaa Hamzaa keessa waan isa hidhuu danda'a. Mashallah, okay. Dabbaal galatoome tokkoffaa akka ati itti barattetti akkasii namni hundi akkasii barata jechuu miti irra deebiif Amantaa islaamaa kuma tokko barannee bara amantaan islaamaa karaa shanii fi jahan qabdu siyaasaa miti. ati akkasii barattee namni biraa akka biraatti barachuu mala. Ati qoy gara mul'ata gaafis gaafadha dhalaan laguu qabdu akkasiin salaatu dandeessu barattee jirtaati islaamaa keessatti. Tanan dhageenye. Barattee moo baranne? Yoo ragaa wajji fida. Barattee moo baranne gara mul'ataati? Ragaa wajji fida. Waan jechuun jiru gurra dabaafadhu haa dabbal si galee kan jedhu ulamaa'ii qabna anaa fi gurmee dhiisaati warra xiqqaa kana dhiisaa ulamaa'ii gurguddoo afaan oromoo dubbattu qabna gabbaaniituma hawwa nabii isaan akkan aboo abaluu akkan aboo wanni akkan jedhamu nuu himu malee Ustaaz Mutirraa kee jira okkee nuuf haa himu wayyaa Ustaaz itti fa'a. Bara takka araarsoo kiyya galatooma reefuun tana laali gaafii zaahiraa ni dhagaamteef sagaleenti. Gaafii zaahiraa gaafadheetiin raayyaa ittisa miidiyaa ta'uu ragaa ni qabdanii jedhin jiru kun ta'a.